Jawaar. Yookaan karaa qawwee qabadha yookaan karaa nagaa qabadha kana lamaan malee kabiraan jiru jabaadha karaa qawweeti karaa nagaati lamaanuu nuuta. Jedhee beektan inni kanaan dura waan buqqifannu jira mee xiqqoo nuun quuqinaati ofirraa buqqifanna jechi waan rakkoon guddaan Oromoon qabdu dhaabota Oromooti. Dhaabota Oromoo kana keessa rakkoo ammallee warri oofaa jiru warruma kana addaan baasanii yoo keessa dabartanii beektan waliin madeessina tokko kana nu jechaaf hawaasummaa keessan hin diigina. Ustaaz Kamaal Eebboo namni sun sagalee siif ta'ee haga danda'uun si bira dhaabbatee si dhabnaaniin bosona seenee akkam jirta. Maqaan koo Steve. Ani UBCT barataadha. Akkamitti hidhamtee ammas baate ati Abiyyiin gaafadha Jawaariin miti. Isatu hidhee malee inni isa hin hiine. Achuma jirtanii hin jijjiiramne homaa uummanni beekkatee dhiisaa biraa gala tabara chaarteraa hin dagattan silaa sabni hin daganne hin beeka waa maraa. Kaaduu fi fixanii kan ficcisiiftanii dirqama jettanii baasaa ergitanii qabsoo sakaaltanii duuba hambiftanii dukkantinuu buute nurraa bari jirti hayyoonni hidhamte baatee ala jirti ka hafe saaba'u hin kadhanna rabbiin ka gadde gammadee tuuwwan gaddu jirti dhugaan ima baatii dharti kufu jirti jarri ala 4 kiiloo seenuuf qophi jirti bullootti irra jaran meesee qaddu bulloo kiyya wanni kostarreettuuf hin jirtu siyaanni ganaan wannoo inni jirtu duraan durseeti argitee yaada xiqqoo isii dabarfatuu fedha Jawaar Muhammad argitee inni qaamaan hidhame nu sammuun hidhamne nuti sammuun hidhamne waggaa lamaan tana uf wallaallee halkan guyyaan halkan nu ta'ee halkan ammoo halkaniifuu halkan nu ta'eeti dukkana keessa le'aa turre isaa hidhame irra nu'uu ala jirutu wallahi hidhamee mataan keenya nu hidhamee sammuun teenya nu hidhamte gabbaanee deebi'uu wallaal karaa yoo deemnu karaa badaa deebina rabbiin hin beeku maaliif Jawaariin maaliif isa jaalanne maal nuu godha ganna haganaa ganna 68 akka lakkoofsa abashaa irraa qabsoota nanullee keessa turre achuma hiiqaa fuulan nu deebite haga inni bakka tana seenee jedhe qabsoon tun itti fufaniiti ufafoo deemtee jijjiirama nutti mul'ise Jawaar Muhammad wanni isa jaalannuuf kanaaf fakkeenyaaf asiin dura marroo hedduu saskatuun irraa ka'ee itti dhufa miishoo abboo saantibii walitti qabnee jirra ta qawwee nuu bittu qawwee nuu bitii raashiyaa nuu dhaqi jedheen abbaan kana ana abboo ani nagaya malee ani qabsoo qawwee hin fedhu naga'uma kanaan yoo rabbiin na gargaare ani maqalee galchaa na umalaalaa na caqasaa jedhe Jawaar Muhammad kanaaf isaa boonna garaan kenna nu dadhabee kanaaf isaa boonna wanni isaa boonnuuf kanaaf isaa boonna akkas maqalee galche eentu Oromoo ani ganna dheera ganna ganaa keessa jira yoo Allahu alam Isaa Bashiir yoo isa ta'e malee hin beeku ani kanaafu qabsoo tana namnummaan asiin ga'ee hadha waa godhe nama kan namni kun attami galata Oromoo irraa dhaba wanni galata Jawaar Oromoo irraa dhabuu mana mara seene bakka mara seene galanni isaa Jawaar attamitti argitee galata ilma Oromoo irraa dhaba mara keen irraa qaba ilma intala teen irraa qaba Jawaar Muhammad adaawdu wanni kaleellee du'e jedhe humaa isaa yuunguun afaanumaan iyyinee cadhe kanaafu itti deebi'eeti hin fixadhaa itti nan deebisan yookaan madraki haguma inni dhufe kana waa'ee alaabaa irratti hin kassasan waa'ee alaabaa irratti hin kassasan waa'ee argitee deebi'iiti
waraana maal goote jedhaniin deebi'anii ammallee argitee waamicha silaa isa waggaa hagamii oosaa san keessa ture akka ittiin hirmaanne godhan. Kanaafuu maaltu fidi maaltu kana gahe galata oolee malee namichi kun guyyaa takka gadoo eenyu oole Oromoo miti Oromiyaa miti Amaaraafuu galata oole Jawaar Muhammad Itoophiyaa saniifuu galata oole akka jiraatu si godhe dhiifama walaloo deebi'aa tuunillee asuma keessa jirtii hin dhageettan. Walaloonti yallee dhaamsa hedduu qabdii narraa hin murinaa dabarsaa sabatti martinuu dhagayee haa gammadu itti. Mee dubbadhu dhugaa hin cadhisin lakkii ijaan argu jirta hin dunuuffatini sittaa dhagayamu dhiinni jigu kuni maaliif hin dubbanne ka cadhiftu ati. Mee dubbadhu dhugaa cadhisuun kee malee Oromiyaaf jecha Oromummaaf jecha qeerroomee qadhamnee dhiinni dhangala'ee bineensi sooranne daa'imaaf ijaartiin jaarsi ittiin dhumanne haga hadhaatittuu duuti nurraa nafne mee dubbadhu dhugaa cadhisuun keen tolle. Dhugaa balleessanii dharamoosisanii jira awwaalanii du'a ol kaasanii maaliif du'aaf jecha jira ajjeesanii du'aa duuti badde nurratti faarsanii Haacaaluu Hundeessaa kanaaf ajjeesanii. Garaan nu gubatee ijji imimmaani janna keenna hidhaa kaaniin ajjeesanii kaarraa satti ajjeesaa bineensa sooranii gadoo irraan nutti dabalanii tagaafa duraatu fayyine isaaniif. Ima baati gadoon hinaftu akkanaan kutaan 11 maruu garaa qaba hin baafanna gumaan hinaftu akkanaan Haacaaluu adda irraanfatu garaan. Seera hamaa durii nu deebisu jiru Minilikiif Hayilee nu faarsutti jiru baandiraa lummuxii nu deebisu jiru. Qeerroo arrabsanii faannoo jaju jiru. Dhiinni dhangala'ee yaa'e akka bishaanii raafamte Itoophiyaan diigamte Abashaanii teenna jecha malee teennaa hin beekanii falmuu deebisanii akka gaaf duraanii jarri dimokiraasii ittiin amananii. Finfinneef Adaamaa maateenna jedhanii duukaamii bushooftuu falmutti jiranii afaan jaraa irraa hin baatu dhugaanii waliin jiruu miti ollama ta'uyyuu hin feenu isaanii nurraa haa galanii gara biyya isaanii. Ajaa'iba gudii ummata Abashaa warra baratullee waa hin beekne homaa ganda 100 taa'udha kaan waan baratu daakkaa jijjiiramni hin jiru isaan bira homaa. Oromoo maal taate maaltu nutti jira hedduu dogoggorru sin qaanofnu silaa hayyuu keenna hin beennu hin tuffanna silaa sheekaaf qeesii keennas hin kabajnu maraa tuni eebbaa miti abaarsan nu jira. Tokkummaa hin qabnu waliin beennu silaa guddinaan dhaadanna bu'aan finne homaa bilisummaa dinnee jaalanna gabrummaa Tigree irraayyuu waa baranna silaa jara qe'ee tokkoon sochoofte Itoophiyaa mee ilaali tokkummaa akka qabdu bu'aa. Dhiiga Oromootii naga yoom taphannaa yoo carraa argannus wal harkatti qabnaa ufumaa deebinee waliin garagallaa maaliif waan baranne hamtuu tarte irra. Sabni walii galee yoon qabne tokkummaa keessaan ijaaramee yoon godhatin gabtaa waldii gutti dhufaa hin facaa adda ulfinnaaf kabajaan hin mulqamti irraa yoo bitame malee bittaan isa dhiba saba waliin galle dubboon isaa hama. Maal taate saba koo maaltu sitti jira badduu maal daladde cubbuun baane sirraa tokkummaa hin qabdu facaa yoo maraa lafaaf albuuda kee sisaama yoo maraa saba waliin galle guyyaanis dukkanaaf. Sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsa hayyuu kenna hidhakaan nurraa ajjeesaa maaf diina himanna kennuman nuraasa meeqa kamtu dhume laakka'ee obbaasa. Dukkanti nu buute nurraa bari jirti hayyoonni hidhamte baatee ala jirti ka hafe saaba'u hin kadhanna rabbiin. Ka gadde gammadee tuuwwan gaddu jirti dhugaan ima baatii dharti kufu jirti jarri araat kiiloo seenuuf qophi jirti. Hayyicha beekamaa daangaa namaan qabne cadheessa guddataa iyyee hin lallabne ka akka baqqalaa inuman argamne kutataa murataa saban gurguranne. Ejjannoon isaa takkan geeddaramne wayyaaneen siitee abiyyi ittiin tarree qooqa oolee bulee sabaaf hin falmanne ka akka baqqalaa inuman argamne. Bulloota rajaran
meesee qaddu bulloo kiyya wanni kostarreettuuf hin jirtu siyaanni gannaa ganaan wannoo inni seeqadhu wanni coraan gurtuuf hin jirtu ammallee naannoo keenna dhufte bulloo kiyya hiitee ballaan ijaan qabne jawaar warqiif hin quumeer kuriin argamne yoo galataa malee gadoo hin dalanne barbaadeetiin dhabe kama daaluun garreen kafaarfame rabbii hin faarsa jawaari isa sabaaf jecha kenne lubbuu qaalii dheengadhati dhamnaan argine waa maraa madaalli hin qabdu caalaa nama maraati ka madaalli hin qabne filatamaa namaa hayyicha beekamaa qara bitaa mirgaa ta jirtullee himee ta dhuftus dubbataa siin madaala jedhee soqee dhabe namaa jaalattus jibbitus namni biyyattii san du'aa kaasu sima seenaan kan kee guddaa himee himan fidhe qalamni nuun gayu osoo katabelle amatuma lama wayyaaneen buqqifne firaasha afattee oofisatti hin galle halkanii fi guyyaa gursaa ittiin bulle oromiyaa miti Itoophiyaa fi nifne hadda argu jiran gaafsani nu banne dhiifama isinii dheeressi ammoo dhaamsa qabdii fi situ sabaaf jecha qooqa oolee bulee situ miidhamee rakkoon sirra ga'ee 40 miti eentu 4 bulee galmeeffatte seenaa ka tokkoon dalanne qabsoo ijji jaamnaan goote maraa galanni keen badu si faarsa yoo maraa olola haasa'uun homaan qabu bu'aa dheengadda argine ati dhamnaan maraa jaratu gabbayee irkoo sabaa ta'e kun qeerroo ijaaree falmatutti ka'e kun bosona galee waraana ijaare gaaf kana oromoon du'a irraa baye gammadi saba koo rabbumassii ta'e haa jiraatu marroo nadhaabbaruttillee isa onnu kaase silaa kuufne hamne hin beektan gaaf durii akka keessa turre mooyyalee boordaraa toyatuun dadhabne hadha kutaa hedduu woboon hin qabanne maqaa du'aa kaasee beeksisa addunyaa fi loleetiin lolchiisee mul'ise sabaa fi haa jiraatu marroon haa turu nu maddii nama waa dalaguu hin feetu jarattiin qolaa itti dhooftee deebifti duubatti tamarroo adduma akka hubadheetti dhaabaaf saba hedduu hin seeninaa lakka summii facaaftanii hin qoodinaa addaan walitti buuftanii hin diiginaa addaan kaan ufi qabdanii kaan achi qabdanii balleessinaa maqaa hin haasoftan malee homaan fiddan bu'a akkamitti hidhamtee ammas baate ati abiyyiin gaafadha jawaariin miti isatu hidhee malee inni isa hin hiine achuma jirtanii hin jijjiiramne homaa ummanni beekkate dhiisaa biraa gala tabara chaarteraa hin dagattan silaa sabni hin daganne hin beeka waa maraa kaaduu fi fixanii kaan ficcisiiftanii dirqama jettanii baasaa ergitanii qabsoo sakaaltanii duuba hambiftanii filamuu diddanii ufitti filtanii booddee salphinnumaan biyyarraa baatanii madaa qoqqottanii sabattiin kaasinaa irraa quunciftanii ufin salphisinaa kaafaa of abaa'oo walitti hin buusinaa diiggaa barattan kaan nutti hin deebisina oromoon ifate bilisummaa fedha biyyee nun naxxanii lafan nu rartanii baafannee baafadhaa yoomiin nun jettanii nurraa hin baqanne roophilaa kortanii siifite nan isi irra walii tarraan maan nu seetan gowwaa hin beekna waa maraa hin daganne takka bilisummaaf jecha liqimsine hadhaa kalees bu'aan finne hadhas waan fiddanii gaafa inni hidhame maa dubbii dhabdanii hadha adaa jiruu isaa fedhii hin qabdanii amma hidhaa baanaan mana hidhaa sanitti haa du'uu feetanii jawaar isiniimi hin amanasamni bu'aaf jecha oromoon gurguratu inni fiildi keessaniimi kabarate inni meettuma dhiisaa maraa beeka inni meettuma dhiisaa haa dalagu inni doktoraaf profeesarri warra ala jirtanii amma inni baanaan maalirraa waccanii raachaaroon irraa godde maa taatanii saba wali buusuu kana hin dhiiftanii
jarri diiggaa malee ijaarsan baranne tanumaan durattuu akkana dadhabne eega badii malee toltuu waan dalanne hamtuu meeqa jira tagaraa kaayanne burussoof guutamaa nadhii ittiin dhabne Muhammad Amaanii Baqqalaan dagalne garaan nu madaa'ee fayyuu hin dadhabne sochoos Itoophiyaa raase akka bishaanii toltu dhadhaabaati diddu dhagaataati woboon afuufa arabitaa fi mirgatti abashoota waliin jiraatu nu dhibdi barbaannu fottodhee jiraanna addatti mee maal jette bulloo yaada kanarratti xiqqoo isii fixe wanni tun bee dhaamsa malee dhaamsa biyyee isinii hiyaadhe inni oromoof dhaamsa ishi dhiifam fixe ishi waan garii tuffadhaa irra walii taraa hoomorkii godhattee hin dalagin maraa hagaraa badhannu dhiphatuun isama walii gallu malee iman galle alaa badii feenes qabnu waan feenes dalannu nu oromoon tokko garuu waliin finnu diina gammachiisu walitti mufannu walitti duuluu isaa homaa bu'aan finnu gaafa bilisoomneef mee olaa kaayannu kana malee hiittoo biraa hin argannu hedduu sisimatee oromoon alatti hedduu itti gammanne arginee laalleetiin jaalalti ummataa hedduu si guddifti hin ganin saba kee haga dhumaatitti ammoo gantee jennaan karassiyaan bifti jiruuf jireenyi kee saba keetiin tolti falaqqisee ifee mandi eegarsiise naallee ima roobaa ka'an battitiifi dhaamsi kiyya kana walumaa galatti jabaadhu oromoo hin laafin ufitti jawar biyya keessa marroon dagalatti haga oromiyaan bilisa baatutti gaafiin ani qabu bulloo kiyya irraa naa jiraadhu lubbuun jireenya kee hawwa ammas galuuf deemta gara Itoophiyaa walalooti yallee asirratti dhaaba akka itti gammaddan abdii itti qaba mee olaa barannu kan beennes na bara faqinaan jedhani kabirmajii ilmii diinaan hin bitannu amma achirmi siibitti galatoomi jennaan galatoomi hamilee Galatomi, Faki, thank you very much for that amazing walalo. I don't know. I'm trying to rush Go ahead. Good? Thank you, Faki. That was an amazing walalo by him. Next, I would like to call up Steve so he can say a few words. Let's all welcome him with the welcoming hands. Akkam jirta? Makan ko Steve. Ani UBCT Baratada. Galatoma. Very nervous. Ani Gamachu Taha. Gamachitaha Afan Oromo Wajin Koata Tiko oh yeah, that's okay. I'm too nervous to think anymore. But can I speak in English? Is it okay? Okay. Yeah, thank you so much for inviting me. Gamachita has been an incredible person for me in my life. I'm studying for my PhD, studying conservation in Bali Mountains National Park in Ethiopia. I'm so pleased and so honored to get to learn about Oromo language and culture and history. Gamachu is introduced me to Dr. Gamechu Magarsa's work and Dr. Muhammad Hassan and all these people who I've started to read and try to learn as much as I can about Oromo history, which is so often not the thing that
Ferengis like me get when we come to Ethiopia. It's all the other stuff, but this is like a total paradigm shift in the way I've thought about Ethiopia and Bali Mountains, and I can't thank Gamachu enough for all of the time he spent with me and for all of the effort he's put in. And it's an honor to get to meet Jawar and you, all of you. Thank you so much for having me here. Hamile kennaf. Itti aansee gaa buqqifadha jedhee beektanii nu kanaan dura waan buqqifannu jira mee xiqqoo nun quuqinaati ofirraa buqqifanna jechi waan rakkoon ummata Oromoo guddaan maal inni yoo jedhan hin dubbatinaa jedhan Oromoon hin diigamti hin dubbatinaa osoo jennu ganna 50 geennee jira cal'isan ergaramaa dubbatan dubbilama taate 9 taate 10 taate dubbachuu qabna rakkinni Oromoo dura eessaa kaat uumaan kennallee xiqqoo rakkoo qaba beektanii guddifachaa qabnaa ilma mixii qabnaa harkifachaa maxxanfachaa kanneen kana keessatti nu keessa galee keenurraa kaasaa ture rakkoon guddaan Oromoon qabdu dhaabota Oromooti dhaabota Oromoo kana keessa rakkoo ammallee warri oofaa jiru warruma kana addaan baasanii yoo ka ittiin himne taate ittuma fufaa deema jechuudha kana fakkeenya irraa dubbannu waan ilaala jiru waan mul'aturraa dubbanna urga jarri kun baatee gabayaan oo'itee jirti amma gabayaan kalloo jedhii keelloo jedhii miidiyaalee adda addaa oo'itee jirti kun qabbanaa'uu qaba itti mammalee kan gadhaabachuu hin jiru fakkeenyaaf maal jedhan kafaa'oon kun jedhan adde maarree fi doktor maarreedha ganna 50 karaa nagaa qabsaa jedheet ummata keenya haga ammaa ficcisiisaa jira riili sareen ta'ufiin argitu re'een eegee qaqqabadhu jettii jedhan ganna 50 kabaa'u maqaa kafaa'otiin dhumamu maqaa abaa'otiin Oromoon dhumaa ture waan ilaala jiru ganna 50 Oromoon ka itti buqqa'aa ture ka itti caccabaa ture ka caccabsa maqaa abaa'otiin kana hin dubbannoo jedhin dubbachuu qabna kun kana yoon dubbanne dhukkuba jechuudha kun yeroo hundarraa nutti ka'aa jira ka biyyatti galchee ture innilleen daqiiqaa lama jette lamallee taatu 12 taatu waan qabne duu gadin dhiine warra kennan duubatti deebi'uun beeku obsa godhadhu buleessoo kanaafiyyu dubbachuu qabna akkanatti wal dhoggaa turre bara wannummaan rakkoon uummata Oromoo itti jirtu iyyuu kana maqaa abaa'oo kanaan Jawar Muhammad kanaan dura warra ija dukkanatti bobaasee nuun jedhee fudhan jennee callifnee fudhannee turre warra dukkanatti ija bobaase osoo hin ta'in warri dukkanatti ija bobaase Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Taaddasaa Birruuti warra ija bobaasee qabsoo uummata Oromoo sakaale kun nurraa dhaabachuu qaba kanaaf jecha wanni godhamuu qabu maal inni karaan sorry daddafeetiin dubbadha isinillee gaafii isinirraa qabaattu hin jirti warri micireen isaan biyyatti galchan hin jirtu micireen asitti ammallee guuttee jirti baay'attee biyyattii kana keessatti haftee jirti warri raacitiin gadi baatee yeroo hundaayyuu bukoo bukeessitu asii osaa jetti jeja'oo jetti waqa'oo jetti wanni isiin ummata kanaaf jara kanatu Oromoo faresti jedhee qabsoo ganna meeqaf sakaalamte ummata Oromootitti onnee horee ummanni Oromoo haga ammaatitti at least uf beekee bakka baay'ee ga'ee jira jechuudha. Kanaafuyyuu jarri kun nurraa dhaabachuu qabdi afacha isaanillee waan gaafadhu jira isaanis waan gaafadhu jira isaanillee waan gaafadhu jira dubbii sanan barbaadanii beekamaadha isaanirrallee yaa fidhadhee jira egaa isinirraa gabaabsaa akkuma jedhame sanitti hayyee isinii dhiisee jira maal jennaan rakkoon ummata Oromoo kana beektanii waan dubbatanii barbaaddanii waan dubbatamu akka hin dubbatamne waan feetaniif hayyee Jawwe duraan dursee nu galatoomii ulfaadhu
nuti bilisummaa sirratti agarree waggaa hedduu wayita abbootii ta'e nagaafannu sila oromummaan tuni maa hin bilisoomne yoo jennu jaarsa tokkotu kararraa gore nuun jedhani wayita san pileena qabate wallahi sirratti uf agarree sirratti oromummaa barree siit boonna onnee teenne keessa jirta gaafiin dammoo an sirraa qabu tokkoffaa rabbi isaa araaramu ustaaz Kamaal Hebboo namni sun sagalee siif ta'ee haga danda'uun si bira dhaabatee sidhamnaaniin bosona seenee wanni inni du'een sun akkaanuu du'i akka maleenuu du'iiti nama sanii qorannoo isaa sila akkuma nadhii gammadaa dhabne san kunillee hin dhabamee jennee cal'isnamoo hin du'e maaliin du'e jettee wanni ati nuu ibsuu dandeettu ni jira. Tokkoffaa mallee waa'ee hayyoota Oromoo irratti hayyoonni Oromoo yeroo baay'ee warri namni marzii ummata Oromoo keessa facaasu warroota barateedhaniin warroonni kuni yoo borumsa qabaatan borumsi isaanii kaxaxaa malee ka isaan nuti asii fidan hin agarre si durallee qabsaa'anii jiran ummanni sunoo gaafa aangoo argate maal ta'a akkam nu godhuu deeman sila ammallee akkanumatti nu qircanii qircoon gandaan nu qoodammoo akkami tanaan dura haa galatoomuu osoo namni dhugaa akka weellisaa Usmaan moo eenyu san no ka amma dhugaa dubbate kana waa'ee keelloo miidiyaa irra bahee Muktaar haa galatoomuu namni sun osoo dhugaa Oromoo akkasin namni namatti hime haga irraa gabrummaa jala hin teenu kanaaf ayyee ulfaadhuu jawwee kiyyaa si jaalannaa onnee teenne keessa jirtaa ulfaadhuu sin jedhu. Carraa kana kennu keessaniif hedduu galatoomaa anillee hedduu naasa'u obboleessa keenya Jawaar baga nagaan dhufte siin jenna. Ani wantan dubbadhu hin qabu amma yeroo ammaa kanatti garuu erga carraa maayikii naa kenname waan daqiiqaa tokkotti dubbadhu hin qaba. Akkuma beekamu seenaadhuma keessatti illee namoonni keenya Oromoon xiqqaa guddaan biyyattii san keessatti ofiin of bulchuuf yookaan immoo biyya isaa keessatti nagaadhaan buluudhaaf takkaa carraan kennameefii hin beekamu. Yeroo yeroodhaan namni keenya insa kaallamaa hin ajjeefamaa hin awwaalamaa har'allee hin hafne Oromoodha du'aatiin kun. Jarri shira yaadu yeroo hundumaa maqaa nagaatiin Oromoo yeroo hundumaa dhabamsiisu waan ta'eef wanta hoomworkii hayyoota keenya yookaan warra siyaasa keenyaaf wanta isaan hojjechuu qabanitu jira. Isa keessaa wanta uummata keessatti hin dubbatamnetu jira. Isa kana waraqaan erguu yaaleen ture garuu nattas deebi'ee so daqiiqaa lama yoo qabaatte isa kana hoo laalte in fact wanta siyaasa biyya keenyaa siyaasa Oromoodhaaf baay'ee barbaachisaadha jedheetiin yaada akka nama tokkotti maybe beekuu ni maltaa please yaada kana mee na hubadhu yookaan akka barbaadde godhe galatoom. jirtu ijjisi haa baddu bilxiginna. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Jawaar Muhammad baga dhuftee Baankoobar ati jaalattu hedduu si jaalannanullee hedduu si kabajnaa dhiyaadhu ammas amata dhibbanuuf jiraadhu ani gaafiillee siin qabu wanni Oromoon si gaafattu duraanuu deebistee fitte ati har'an tana wanni si gaafadhu hin jiru yaaduma waan na ilaalchisu akka ilma Oromoo tokkotti ilmaan Oromootti dhaammachuufi rakkoon har'a deemuu jirtu miidiyaa keessatti obboleewwan keenna rakkoo hamtu karaa wobootiin karaa nagaatiin hawaasni keenna burjaaja'u jira burjaajii hin taane keessa jirra Oromoo isinit dhaammadha waan kana keessaa baanee karaan kafaa'os karaan abaa'os karaan woboos nu baasa jaalannuu jibbinuu karaa kana malee kabiraa hin jiru karaa kana irra yoo deemne alaa galla yookaa kafaa'oo dhiibnee Jawaar dhiibnee Baqqalaa dhiibnee bakka takka hin geennu karaa qawwee qofaan ani nama qawwee deeggaru keessaa nama tokko hanga Jawaar hidhamee hanga Hacaaluun du'e
garuu ardhan tana hamileen qabu qawwee deeggaruuf an akka nama tokkootti gocha Oromoo walirra godhu jirtuun arga galgalaa ganam keessa bu'e yaa ilmaan Oromoo walii haa gallu karaa lamaanuu karaa filattan akkuma hayyuun isinii dhaame yookaan karaa qawwee qabadha yookaan karaa nagaa qabadha kana lamaan malee kabiraan jiru anan ganuu isin jedhaa dhiyaadhu jawaar keenya hedduu si jaalannaa hedduu si kabajaa hawaasa baankoor baga ijaan isin arge har'a baga ijaan isin arge akka Haacaaluun du'ee akka Jawaar hidhamee Amiin Jundiitiif jecha magaalaa kanatti hin deebine ani sababa isaatiin asitti hin deebine baga Jawaariif dhufe baga ijaan isin arge jabaadhaa karaan karaa qawweeti karaan karaa nagaati lamaanuu nuu ta'a. Ayyee duraan dursee Jawaar Muhammad guyyaa har'aa ummata keenya ummata biisii duratti argamuu keetiif ulfaadhu baga hidhamtellee baga baatellee siin jedha maqaa kiyyaa fi maqaa ummata kiyyaatiin baga hidhamtellee wanni jedhuuf dhiiroo gadaa Haacaaluun du'e san osoo guyyaa saniin hidhamini Jawaariin jira moo hin jiruun anaaf gaafi dhugaa isinitti himuudhaaf hidhaan suni gama tokkoon furmaata wayii Oromoo fiddeeyyuu ka jedhuun qabaan hidhamuu isaa itti gaddinullee jiraatee har'a bahuu isaa waan jaalnadhii fi jaal addeessaa gadaa yaadanna jaallan akka Baqqalaa jaallan akka Yoosef jaallan akka Tulluu Heeroo jaallan akka Nagaasa kala kaayaniin finne gootota keenya hedduu ka bakka bu'ee isaa dhabame hidhamuu malee hiikamuu isaa kan agarre ka du'e isaan illee argine kanaaf baga hidhamtellee baga baatellee baga rabbiin si jiraachisee ummata Oromooti wal si garsiisiin jedha itti aansee wanni anarra ka'eef ulamaa'ii keenya tokkotuyyuu bilbilanii kasilaa qaamaan asitti dhufan nagaa kiyyallee itti naa himii yoo danda'e wal agarraa yoo dadhabe ammootuyyuu akkasitti bilbilumaa wal agarra jedhanii Shee Alii Shuunee assalaamu alaykum siin jedhanii Edmonton jiran magaalaa kanatti as galanii achirraa godaananii baga rabbi si baasee baga nagayaan baatee ummata kee argite siin jedhanii amaanaa isaaniillee narraa fudhu kakaaniitti dhaamsa sii qabanii yoo rabbi jedhee wal argite dhaamsa kan kee irraa fudhattaan amma san ummata durattiin immoo isaaniif si jidduu jirti jechuu barbaadeeti inni kun waa'ee ummata Oromootii fi yookaan furmaata jedheetiin hin ilaalu Oromoon jecharra gochatti yoo deebite gaarii jechuu barbaada kunis maali wani jennuu fi goon waliin simanne Oromoon jaarmaya lamatti yoo sirrooyte gaarii warri karaa nagayaa jiru karaa nagayaati keessattuu bilisummaaf walabummaa warri jedhu mooraa takkatti warri ammootuyyuu karaa nagayaatiin Itoophiyaa keessaanis ta'ee sabaaf sablammoota furmaata arganna jedhu jaarmayni Oromoo lamatti yoo deebi'e ka waliin tuffanne ka ana jira ka abalu jira osoo hin jenne tokkollee yoo jiraate Oromoo biratti qooda qaba dhugaan jiru jaarmayni Oromoo lamaa sadii afuruun abaa onu kaleessa tokko har'a bakka afur jira murnaan jira murnoota kanarraa mooraa lamatti yoo deebi'an ka dhagaa walitti hin darbine ka madiina irratti namuu darbu yoo akkasitti deeme Oromoo yoomuu hin mooya malee hin mooyatamu yoo san hin tahin ka du'aa jirullee ka ajjeesaa jirullee Oromoo kijiba Amaaran nu fixe maaliin nu fixe Amaarillee bakka isaa qaba Oromoo fixaa jira Oromootu du'aa jira gama maraayyuu kuni dhaabachuu qaba Oromoo irraa yoo dandeettan bifa sanitti warri qabsoo Oromoo hooggatan hundiisi yoo mooraa sanitti deemtan Oromoo milkeessitan yookaan ammoo milkii irra gara dhabamaatti Oromoon deemaa jirti rabbi si haa gargaaru yaadni itti deemaa jirtu yaada gaariidha yaada diigaa miti yaada ijaaraati jabaadhu warri ammootuyyuu qabsoo hoogganaa jiran gaafatama seenaatitti Oromoon isaan beeka isaan aangaanii jiranii aangoo kanarraa gadi dhaabadhaa jedhiini gaafatama seenaa akka jabaatanii hojiitti hiikan mataa walitti qabaa mataa gargaritti qabachuun kun Oromoo diigaa jira ulfaadhaa isiniin jedha. Koreeni waltajjii har'aan tana qopheessite tuni keessummoota keenya yookaan qabsaa'ota keenya gaafa isaan dhufan maal gooneef wayyaa jennee wal mari'annee mee waan guddallee ta'uu baatu warri Vancouver warri BC'dha qabsaa'ota keenya kanaa fi waan takka goonu jennee kannaa xiqqashoo takka qopheessinee jirra. Kannaan xiqqashoon tuni nama afuriif qopheessine. Namni lama nu keessa jira lama immoo nu jidduun jiran.
namni sadeen kannaa qopheessineef kuni kannaan gosa takka qabsaa'ota Oromooti hogganoota qabsoo Oromooti kaduraa keessummaa keenya kan jidduu jiru obbo Jawaari Khattiyaanu obbo Baqqalaa Garbaati har'a nu jidduutti hin argamne Khattiyaanu Korneel Gammachuu Ayyaanaati odoo dandeenyee silaa qabsaa'ota keenya warra hidhaa jiraniis warra bahaniis hunda bakka takka goone hedduu nutti tola kannaan tun tammatatti isaanii kannamte odoon ta'in kannaa qabsaa'otaa kannamte gaafa waan kana ifa harkatti arkan waan san oggalaalan warreen isaanii wajjin qabsaa'e kakufe karakkachaa jiru rakkataa jiru san itti yaadatan hamilee isaaniitti hora jennee yaanna kanaafi manguddoota nam lamaan isin jidduu asiyaamaa Sheekh Abdurrahmaanii fi Maamad Birruu ammallee naaf deebi'aadhaati kannaa tana obbo Jawaaritti naa kannitanii naas deebi'aa ogu takka. Kannaan tuni hogganoota keenya qabsaa'ota nama sadiif jennee tokko nu jidduutti argamaa obbo Jawaar Mahammad kannaa tana manguddoon teenya akkatti nuu kannituun gaafadhaa Mahammadii fi Sheekh itti ol dabarsaadhaa obbo Jawaariif naa laadhaa. Amile kannaa dhaabi. Okay. Kannaa sanii Jawaar akka naa hiikuun barbaada. Akkasii. Alright. Okay. Jawaar hedduu haalli amma keessa jiru waan hedduutti dhagameef naaf gala. It's okay. Kannaan itti aanu obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Baqqalaa Garbaa akka jedhee kannaan tun hundinuu gosa takka obbo Jawaar akkatti biyya geessuun beeku obbo Baqqalaa Garbaatiin nuu gahe kanaas. Ya, acuma dhaabbadhu walitti dhaabbadhu. Kannaan sadaffaadhaa qabsaa'aa keenya hoggana keenya Korneel Gammachuu Ayyaanaati. Korneel Gammachuu Ayyaanaatiin akka nu gahu kanaas achumaan itti kannannaa. Dhaamsuma gabaabaan isin kennuu barbaada. Yaaduu isin kaaftanis dhageen jira. Gorsi an hawaasa biyya alaatii qabu waan keessa dabartan ni beektan. Waliin madeessina tokko kana. Nu warri siyaasaa akka maleettu bakkumaan inuma dhiibaa deemna. Nu jechaaf hawaasummaa keessan hin diigina. Haasaa keessattis, jecha keessattis, gocha keessattis amma dandametti hawaasa keessan cimsa. Kan lammaffaa family is important. Maatiin baay'ee barbaachisaadha. Faamiliin barbaachisaadha. Faamilii namoota dhuunfaas keessattuu ijoollee xixiqqoo kunuunsaa wal gargaaraa gaddaaf gammachuu keessa wal bira dhaabbadhaa. Hamma dandeessanitti waliif nahaa. Poolitikaan eessaa hundaayitu. Jaalalliif wal kabajaan wal jidduudhaa qabnu bara baraan dhufti. Hamma dandeenyetti saba keenyaaf uummata keenyaaf carraaqaa jirra. Gaaf biraas asitti walitti deebinaa. Ammasiifuu jabaadhaa wal jajjabeessaa nullee waan dandeenyu mara ni goonaa. Gama yaaduu isin kaaftan kan dargaggoo hedduun fookasii ka ta'u qabu ijoolleen akka barnoota isaanii irra ciman akka hojii isaanii irra ciman akka jabaatan akka aadaa ofiitii fi aadaa biyya kanaas baratan irratti jabaatanii hojjechuudha. Yaadota isin kaaftanii fi gaafilee isin kaaftaniif qabadheetiin jira. Edmantanitti bal'inaan itti deebi'a. Marii bal'aaf akka dhuftan nan beeka. Marii bal'aaf akka dhuftan anis marii bal'aaf hin dhufe. Magaalaa lama qofatu hafe Edmantaniif Kaalgarii qofatu hafe. Magaalota hafan kan Kaanadaa kana keessatti waa'ee gara fuulduraatti waan baay'ee haasa'uudhaaf qophii ture. Haa ta'u garuu taaziyaa isin irra gale kanaaf rabbi isin jajjabeessu jechaa
gaaf biraas hoggan deebi'ee bal'inaan hin haasofnaa yookaan immoo marii zuum yoo qopheessitan taate erga taasisaan galtee booda walitti deebinee bal'inaan kan mari'annu ta'a. Kanaafuu galatoomaa nagaan nu bula. Hedduu galatoomii Boojawaarii akkas egaa walgahii teenya gama xumuraa geenyee